Nagaa bultanii jirtu naguma miti hundumtuu nagaadha hojjechuu dandeessu har'a hojiin hojjennu dhagna ho'ifannee daqiiqaa 10 dhagna ho'ifannee leenjii gabaabaa waan xinnoo hojjennee dhagna qorrisiifannee xumurre kanaafuu qophiidha miti tole kanaa hanga asitti geenyee deebina daqiiqaa 5 Eddoonnoo inni booda daqiiqaa 5 immoo dhagna ho'ifan tole itti fufna. Kan amma argamnu guddattoota yuunivarsiitii atileetiksii yuunivarsiitii Amboo yuunivarsiitiin Amboo qabatee jiru atileetiksiidhaan daa'imman qabannee wanta yuunivarsiitiin keenya nu gargaareen waggaa 6ffaa keenya qabannee jirra. Waan guddaas yuunivarsiitiin keenya nu gargaaraa jira, nutis waan guddaa hojjechaa jirra. Isinis akkanuma iddoo jirtanitti daa'imummaa irraa kaastanii yoo waa hojjettan atileetota beekamoo addunyaa irratti riikarda guddaa galmeessan ta'uu ni dandeessu. Kanaaf barnoota irraa fudhattu jedhee yaada. Dhaqna keenya iddoo ho'ifannee booda maal hojjenna? Shaakallii dhaqna keenya waan hojjennu nu qopheessu hojjenna mitiire. Kanaaf amma shaakallii dhaqna keenyaaf nu qopheessu sana hin eegalla jechaadha. Hin eegalla. Daqiiqaa 10f
sirriitti hojjenna gaaraa kaasnee harka keenya, miilla keenya, dhaqna keenya, dugda keenya hunda gaaraa kaasnee madakaatti ho'isneet wanta gara hojii har'aatti deemne jechaadha. In eegalla. Harka galcha, harka galcha. Tole amma kana hojjechaa jirru dhaqna keenya harka irraa kaasanii dugda dhaqna hundumaa dugda isaanii luka isaanii hunda ho'ifachaatti jiru. Kanaaf dhaqna ho'ifannu malee gara ispoortii hojjechuutti yoo seenna ta'e miidhamni nurra ga'uu danda'a waan ta'eef dhaqna sirriitti ho'ifannee booda gara hojii har'aa yookiin immoo hojii guyyaa itti deemna jechaadha. Amma ijoolleen keenya dhaqna ho'ifachaa akka jiranidha. Bareeda, baay'ee bareeda, baay'ee bareeda, baay'ee bareeda. Warri mana teessanii dura hawwattanis akkuma ijoollee keenyaa kana hin hojjettu taanaan addunyaa biyya kana Oromiyaa biyya bakka bu'uu hin dandeessu jechaadha. Baay'ee gaariidha, baay'ee gaariidha. Hojjennaan akka Qananiisaa, akka Hayilee, akka warreen addunyaatti beekamanii ta'uun hin danda'ama miti jiran. Eeyyan warri manatti haftanis akkanuma yoo hojjettan warra beekamoo biyya keenya beeksisan lukaan fiiganii kan akka Abbabee Biqilaa fa'aa luka duwwaatiin fiiganii addunyaa irratti biyya keenya beeksisan ta'uun ni danda'ama. Isinis kanuma irraa barattanii hojjechuun gaariidha. Baay'ee jajjaboodha sin jabaadha, jabaadha. Sun urjiilee boriiti. Urjiilee egeree biyya kana taatu waan ta'eef jabaattanii hojjechuun sin irra jira mitire. Jabaadha. Daa'imman nama teessanii hordofaa jirtanis akkanuma egeree saba keessanii egeree addunyaa kana ta'uu yoo barbaaddan akkuma ijoollee kana xiqqummaa irratti eeggaltanii biyya keessaniifis maatii keessaniifis hawaasa keessaniifis waan guddaa gumaachuu dandeessu waan ta'eef umuriidhuma kanaan akka jalqabdanii fiigicha atileetiksii biyyi keenya ittiin beekamtu itti fufsiisuu dandeenyu isiniif dhaamsa dabarsinaa jabaattanii hojjechuun dirqama jechaadha. Atileetiksiin dhamaatii baay'ee qaba garuu xinnummaadha jalqabnaan ni salphata waan ta'eef. Tole daawwattoota keenya warra mana teessanii nu hordoftaniif daa'imman kun umurii 15 gadii fi 10 ol jiru
Kanaaf isinis akkuma ijoolleen keenya hojjechaa jiran isinis boru hoo jalqabdan baay'ee salphaadha waan ta'eef akkaataa umurii gurguddinaa namni keessa darbu daa'imummaan hin jira, dargaggummaan hin jira, ga'eessummaan hin jira. Sadarkaa sana keessatti waan umurii keessa hin gitu hojjettanii bakka guddaa ga'uu ni dandeessu. Kan jalqabamu dhagna ho'ifachuudhaan amma ijoolleen keenya dhagna ho'ifachaa jiru. Dhagni keenya ho'eera miti? Qophoofneerra. Sagantaa ittaan hojjechuudhaaf hundi keenya qophiidha miti? Tole hojiin har'aa irra deddeebii hojjenna. Meetira 40 al 5 deemna. Kanaafuu gara tiraakii deemna yookiin bakka irra fiigichaa atileetiksii deemna jechaadha. Akkanumatti gara sanatti deemna. Dhaabbannee siin kaanu nan dhufaa waan nama hojjennu kan hin hojjenna nan dhufaa deeminnaan jedhe asirraan deema ifaadha tole qophaa'a sararri tokkoffaa warra sarara tokkoffaa gara sararaatti dafaa gala. Agopom. Kopai. Hop, kopai. 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 Ini aja. Kopai. Dem. Up. Kopai. Kopai ya. Up. Kopai. Kopai. Kopai.